Balaa konkolaataa otoobisii barsiisota yuunivarsiitii Dambidolloo kanneen barnoota torbee kennanii deebi'aa turan qaqqabeen barsiisonni lamaa fi konkolaachisan yoo du'an barsiisonni 12 immoo miidhaa qaamaadhaaf saaxilaman. Yuunivarsiitii Dambidollootti dursaa garee koominikeeshinii kan ta'an obbo Roobeeraa Bashir haala balaan sun itti qaqqabee fi namoonni miidhaman haala irra jiran gaafanneerra. Yuunivarsiitiin keenya barumsa wiikindii yookaan sagantaa dhuma torbaniitiin naannolee adda addaatti kan inni barumsa kana kennu. Barsooti kaleessa lubbuun isaanii darban kunis ayira deemanii barumsa barsiisanii osoo galaa jiranii konkolaataa siinootiraakii wajjiniin kan walitti bu'e konkolaataan sarbiisiin keenya jechuudha. Balaa kanaanii lubbuun barsiisaa keenyaa lamaa fi konkolaachisaa keenyaa darbee jira. Miidhaan qaamaa immoo namoota hanga 12 ta'an irra qaqqabee jira jechuudha. Bakka maal jedhamutti balaan kun kan qaqqabe naan jette? Naannoon sun naannoo Marfoo jedhama. Ayiraa ka'anii dhufanii naannoo Laaloo Qilee bakkiitti konkolaataan itti kufe Marfoo jedhama. Garuu aanaa naannoo Laaloo Qilee keessa kan oolu jechuudha. Ka'umsi balaa kanaa maali? Amma yoonaatti wanti qoratamee baramee jira? Namooti konkolaataa kana keessa turanii kan isaan jedhani konkolaataan siinootiraakii sarbiisii keenya rukute kuni hoolaatu itti dhufnaan hoolaarraa qabuuttidha kan inni daandii gadhiisee daandii konkolaataa sarbiisii keenyatti bu'e jechuudha. Daandii isaarratu hin taane daandii konkolaataa keenyaa irratti dhufe siinootiraakii sun garuu hoolaa baqachuudhaan yookaan isa hoolaarraa qabeeti kan inni konkolaataa keenyatti balaa uume jechuudha. Namoonni miidhaman amma sadarkaa maalirra jiru? Eessatti yaalamaa jiru? Balaan kun bakki inni itti qaqqabe Dambidolloo irraa Ayiraatti dhiyaata. Hospitaalli Ayiraa immoo naannoo kanatti illee hospitaala beekamaadha jechuudha. Kanaaf lubbuu isaanii oolchuuf yookaan dafanii qaqqabuudhaaf Ayiraatti dhiyaatu ture. Ambulaansiin naannoo sanatti argame kan yuunivarsiitii illee ture illee haa ta'u qaqqabee jechuudha. Akkuma balaan kun qaqqabeen dhagahame hospitaalli yuunivarsiitii keenyaas ambulaansiin kan yuunivarsiitii qobaatti kan jiru namoota madaa'an kana gara hospitaala Ayiraatti geessuu danda'an jiru jechuudha. Hospitaala Ayiraatti yaalamaa jiru namooti hanga 12 kan ta'an. Miidhaan baay'ee qaqqabe ammaaf kan du'aaf sodaachisu hin jiru. Garuu miidhaa qaamaa kan harka kan miila akka kanatti miidhaa qaqqabee jira malee miidhaan ammaaf lubbuu sodaachisu hin jiru. Kanaan dura naannoo sanatti balaan wal fakkaataan qaqqabaa ture moo naannoon sun akkam ture? Balaan yeroo baay'ee bakka kanatti hin mudata. Anumtuu yeroo darbe ji'a tokkoon caal dura anuma bakka sana ga'u konkolaataan loon kana fe'ee deemu kufee jira. Riqicha tokko riqicha isaa kufee balaan uumamee ture. Isa malees konkolaataan doolfiiniin yoo darbe miidhaa qallee baay'ee deemaa ture namoota hedduu fite naannoo sanatti kan inni balaan kun qaqqabe jechuudha. Marfati suni marfata guddaadhaati garuu addatti naannoo sanatti yeroo baay'ee balaan konkolaataa ni baay'ata. Hojii barsiisummaa irratti kan isaan bobba'anii dhiibbaan inni uumu akkamitti ilaalama? Egaa balaan qaqqabe kun wanti nama yaaddessu yookaan immoo yaala dabalataa barbaadu jiraate yuunivarsiitiin keenya hospitaala mataa isaatiin qaba. Ammaa fi Ayiraatti dhiyoodhaaf kaleessuma achi geeffamanii wanti yaala dabalataa barbaadu jiraate hospitaala yuunivarsiitii keenyaatti fiduu dandeenya. Sanarraan kan darbe immoo gara Finfinneetti haa ta'u isatti yuunivarsiitiin keenya barsiisota keenya yaalchisuudhaaf qophiidha jechuudha. Kun hordoffii godhamaa jirudha jechuudha. Isaanii yaalchisuudhaaf yuunivarsiitiin hordofeetti dhiyeenyaan namoota kana yaalchisuudhaaf qophiidha jechuudha. Yaada naa kenniteef naannoo Amaaraa magaalaa Finoota Salaametti boombiin garaagarummaa guyyoota muraasaatiin gabaa keessatti dho'e namoota 27 irraan miidhaa ga'uu maddeen hospitaala waliigalaa Finoota Salaam BBC Amaarinyaatti himan. Magaalaa guddoo godina Goojjam lixaa kan taate magaalaa Finoota Salaam keessatti dho'iinsi boombii kun garaagarummaa guyyaa lamaa keessatti si'a lammaffaa mudachuu isaatiin ammayyuu taanaa dabalee isinitti hima. Dho'iinsi kun lafa gabaa magaalattii keessatti raawwate kanneen miidhamanis namoota nagaa bitataa fi gurgurataa turanidha jedhameera. Waggaa darbee jalqabee magaalattiin lola hidhattoota faannoo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamu hedduu keessummeessiteetti. Dho'iinsi kan mudate lafa gabaa guyyaa sanbataa magaalattii keessatti gaggeeffamu keessatti ta'uu jiraataan maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan BBC'tti himaniiru. Humnoonni mootummaa haleellaan boombii jiraachuu akka malu eeruun namoonni akka walitti hin qabamne akeekkachiisaa akka turan kan himan jiraataan kun guyyaa dho'iinsi mudate sana qaamoleen nageenyaa naannoo lafa gabaa sana naanna'anii to'ataa akka turan himan. Haa ta'u garuu humnoonni nageenyaa bakkichaa erga deemanii booda dho'iinsichi mudachuu himan. Haleellaa kana eenyu akka raawwates hin beekamuu jedhan. Dho'iinsa boombii namoota hedduurra miidhaa geessise kana ilaalchise bulchiinsi naannichaas ta'e kan magaalaa Finoota Salaam hanga ammaatti homaa hin jenne. Namoonni nagaa 27 haleellaa kanaan miidhaan irra qaqqabees guyyaa keessaa sa'aatii 4 hanga 5tti wal'aansaaf hospitaala waliigalaa Finoota Salaam dhaquu isaanii
hakiimni guyyaa sana hojiirra turan BBC'tti himaniiru. Namoota miidhaan irra qaqqabe keessaa 6 isaanii dubartoota ta'uu isaanii kan ibsan ogeessi fayyaa kun nama tokko malee miidhaan namoota irra ga'e kan salphaa jedhamudha jechuun BBC'tti himaniiru. Taateen sanbata darbe kunis garaagarummaa guyyoota lamaatiin haleellaa boombii yeroo lammataaf magaalaa Finoota Salaam keessa qaqqabedha. Torban darbee guyyaa kamisaas haleellaa wal fakkaataa mana barnootaa qophaa'ina Daamoot lakkoofsa tokko irra qaqqabeen barattoota 32 irratti miidhaan dhaqqabu godinni Gojjam Lixaa beeksisee ture. Ogeessi fayyaa hospitaala waliigalaa Finoota Salaam BBC'n dubbisee akka jedhanitti barattoonni guyyaa sana miidhaan irra qaqqabuun gara hospitaalichaa dhaqan 24 turan. Isaan keessaas 6 isaanii wallaansa dabalataatiif gara magaalaa Bahar Daaritti ergamaniiru. Waliigalittis namoota dho'insa boombii guyyaa kamisaa fi sanbataa raawwatameen miidhaan irra ga'e keessaa kan 4 ta'an ammallee hospitaalicha keessatti wal'aansarra jiraachuu ogeessi fayyaa kun himaniiru. Barataan haleellaa guyyaa kamisaa sana raawwachuun shakkamee tokko to'annoo jala oolfamuu fi qaamoleen gara biraa gochicha keessatti hirmaatan to'achuudhaaf hojjetamaa jiraachuu ittaanaa komaandaraa Mulaalam dubbachuu isaanii godinni Gojjam Lixaa ibseera. BBC'n haleellaa boombii guyyaa sanbataa ilaalchisuun itti gaafatamtoota bulchiinsa godina Gojjam Lixaa fi magaalaa Finoota Salaam irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin karaa bilbilaan taasise hin milkoofne. Lammiileen Itoophiyaa haalli dinagdee isaanii hammaachuu fi hiyyummaan dabaluu himuu isaanii dhaabbanni qorannoo Afroo Baaroomeetir qorannoo gaggeesseen beeksise. Dhaabbatichi bu'aa qorannoo isaatti bana baaseen lammiileen Itoophiyaa harki caalmaan isaanii haala dinagdee biyyattii badaadhaa jechuudhaan ibsanii jedheera. Eeliyaas Mulukeeta. Lakkoofsi lammiilee Itoophiyaa haala jireenya isaaniitti quufinsa yookaan gammachuu hin qabne kan bara faranjootaa 2020 turerraa dhibbeentaa 13 dabaluusaas dhaabbanni qorannoo Afroo Baaroomeetir kun himeera. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2020tti namoonni qorannoo dhaabbata kanaa irratti hirmaatan keessaa kanneen parsantaa 38 ta'an haala jireenya isaaniitti itti quufinsa akka hin qabne kan himan yommuu ta'u, lakkoofsi kun gara harka 51tti ol guddachuusaa bu'aa qorannoo tibbana baaseen dhaabbatichi himeera. Dhaabbanni Afroo Baaroomeetir qorannoo isaa dhiyeenya ifa taasisee kanaaf ji'oota caamsaa fi waxabajjii akka lakkoofsa Awurooppaa 2023 keessa lammiilee Itoophiyaa 2,400f afgaaffii taasisuu hime. Afgaaffii samuuda kanneen waliin taasisee bu'uureffachuunis lammiilee Itoophiyaa keessaa harki caalmaan isaanii jechuunis harki 65 haala dinagdee biyyattii badaa yookaan haalaan badaa jechuun ibsaniiru jedha. Kana malees harka caalmaan lammiilee Itoophiyaa haalli dinagdee biyyattii bara darbe keessa kan isa duraarraa hammaachuu isaa himuu isaanii gabaasicha keessatti eerameera. Lakkoofsi lammiilee haala jireenya isaanii gaarii yookaan baay'ee gaarii jechuun ibsanis dhibbeentaa 38 yommuu ta'u, lakkoofsi kun kan bara 2020 turerraa dhibbeentaa 13 gadi kan bu'edha. Gama biraatiin ammoo lammiilee Itoophiyaa 10 keessaa 9 bara darbe keessa yoo xiqqaate yeroo tokko galii maallaqaa osoo hin argatiin turuu isaanii himuu qorannichi ni ibsa. Akkasumas lammiileen biyyattii harka 61 ta'an ammoo haalli wantoota bu'uuraa kanneen akka nyaataa, tajaajila fayyaa fi maallaqa osoo hin argatiin itti ture. Naannichaa irra qaqqabu balaaleffate. Ibsi miidiyaa hawaasaa irratti qoodame akka akeekutti ji'oottan 8 darban lola qaamolee hidhatan gidduutti adeemaa jiru uummata keenya gatii baasaa jira jedhe. Keessattuu ammeenyi, buqqaatiin, saamicha, ukkaanfamuu fi ajjeefamuun musliimotarra ga'u akkaan dabalaa jira jedhe. Akka fakkeenyaattis ajjeechaa miseensa maatii tokkoo ka ta'an 4 fi ollaa isaanii tokko magaalaa Bahar Daaritti dilbata darbe raawwate jedhe kaase. Namoonni kunis salaata magriibaa salaatanii wayita deebi'aa jiran akka ta'e kaasuudhaan kanneen ajjeechaa kana raawwatanis qaamolee eenyummaan isaanii hin beekamne deebi'aa turan qaqqabeen barsoonni 2 fi konkolaachisan yoo du'an barsoonni 12 immoo miidhaa qaamaadhaaf saaxilaman. Yuunivarsiitii Dambidollootti dursaa garee koominikeeshinii kan ta'an obbo Roobeeraa Bashir haala balaan sun itti qaqqabee fi namoonni miidhaman haala irra jiran gaafanneerra. Yuunivarsiitiin keenya barumsa wiikindii yookaan sagantaa dhuma torbaniitiin naannolee adda addaatti kan inni barumsa kana kennu. Barsooti kaleessa lubbuun isaanii darban kunis ayira deemanii barumsa barsiisanii osoo galaa jiranii konkolaataa Siinootiraakii wajjiniin kan walitti bu'e konkolaataan sarbiisiin keenya jechuudha. Balaa kanaanii lubbuun barsiisaa keenyaa 2 fi konkolaachisaa keenya darbee jira. Miidhaan qaamaa immoo namoota hanga 12 ta'an irra qaqqabee jira jechuudha. Bakka maal jedhamutti balaan kun kan qaqqabe naan jette?
naannoon suni naannoo Marfoo jedhama. Ayiraa kaanii dhufanii naannoo Laaloo Qilee bakki konkolaataan nuti kun Marfoo jedhama. Garuu aanaa naannoo Laaloo Qilee keessa kan oolu jechuudha. Ka'umsi balaa kanaa maali? Amma yoonaatti wanti qoratamee baramee jira? Namooti konkolaataa kana keessa turanii kan isaan jedhani konkolaataan Siinootiraakii sarvizii keenya rukute kuni hoolaatutti dhufnaan hoolaarraa qabuuttidha kan inni daandii gadhiisee daandii konkolaataa sarvizii keenyatti bu'e jechuudha. Daandii isaarratu hin taane daandii konkolaataa keenyaa irratti dhufe Siinootiraakii sun garuu hoolaa baqachuudhaan yookaan isa hoolaarraa qabeeti kan inni konkolaataa keenyatti balaa uume jechuudha. Namoonni miidhaman amma sadarkaa maalirra jiru? Eessatti yaalamaa jiru? Balaan kun bakki inni itti qaqqabe Dambidolloo irraa Ayiraatti dhiyaata. Hospitaalli Ayiraa immoo naannoo kanatti illee hospitaala beekamaadha jechuudha. Kanaaf lubbuu isaanii oolchuuf yookaan dafanii qaqqabuudhaaf Ayiraatti dhiyaatu ture. Ambulaansiin naannoo sanatti argame kan yuunivarsiitii illee ture illee haa ta'u qaqqabee jechuudha. Akkuma balaan kun qaqqabeen dhagahame hospitaalli yuunivarsiitii keenyaas ambulaansiin kan yuunivarsiitii kophaatti kan jiru namoota madaa'an kana gara hospitaala Ayiraatti geessuu danda'an jiru jechuudha. Hospitaala Ayiraatti yaalamaa jiru namooti haga 12 kan ta'an. Miidhaan baay'ee qaqqabe ammaaf kan du'aaf sodaachisu hin jiru. Garuu miidhaa qaamaa kan harka kan miila akka kanatti miidhaa qaqqabee jira malee miidhaan ammaaf lubbuu sodaachisu hin jiru. Kanaan dura naannoo sanatti balaan wal fakkaataan qaqqabaa ture moo naannoon sun akkam ture? Balaan yeroo baay'ee bakka kanatti hin mudata. Anumtuu yeroo darbe ji'a tokkoon caal dura anuma bakka sana ga'u konkolaataan loon kana fe'ee deemu kufee jira. Riqicha tokko irratti riqicha isaa kufee balaan uumamee ture. Isa malees konkolaataan doolfiiniin yoo darbe miidhaa qallee baay'ee deemaa ture namoota hedduu fite naannoo sanatti kan inni balaan kun qaqqabe jechuudha. Marfati suni marfata guddaadhaati garuu addatti naannoo sanatti yeroo baay'ee balaan konkolaataa ni baay'ata. Hojii barsiisummaa irratti kan isaan bobba'anii dhiibbaan inni uumu akkamitti ilaalama? Egaa balaan qaqqabe kun wanti nama yaaddessu yookaan immoo yaala dabalataa barbaadu jiraate yuunivarsiitiin keenya hospitaala mataa isaatiin qaba. Ammaa fi Ayiraatti dhiyoodhaaf kaleessuma achi geeffamanii wanti yaala dabalataa barbaadu jiraate hospitaala